walitti deebinee jirra. Har'a immoo hordoftoonni Muhammed obboloota jinnii akka isaan ta'an hadiisaa fi quraana keessaa ifatti walii wajjin ilaalla. Kanaafiyyuu duwiit godhaatii, sheer godhaatii obboloota jinnii kanaatiin dhaamsa'anii dabarsaa jiru kananaaf gaasanii jechuun barbaada. Jaamii Tirmidii 18 irratti maal jedha isinitti fakkaate? Ergamaan Rabbii akkana jedhanii jedha. Bobbaa horii fi lafeetiin istinjaa hin raawwatinaa. Kun gahee yookaan riskii warreen jinnoota keessaa obboloota keessan ta'aniiti jedha. Istinjaa jechuun dhiqannaa bobbaa yookiin fincaan booda ta'udha sanadha jechuudha. Dhiqannaa isaan taasisan sanadha jechuudha. So kanaafiyyuu isaan maal gochuu hin qabanii lafeetiin akkasummoo immoo bobbaa horiitiin istinjaa kana raawwachuu hin qabanii jechuudha. Sababni isaa obboloota isaanii jinnootatu isa kana fayyadaman yookiin immoo gahee isaaniiti waan ta'eef nyaata isaaniiti jechuudha. Karaa tokko jinnoonni maal nyaatu? Bobbaa loonii fi lafee nyaatu jechuudha. Karaa kan biraan immoo jinnoota keessaa obboloota qabu jechuu jarri kun. Jinnoota keessaa obboloota qabu jechuudha. Obboloonni isaanii kun jinnoota keessaa eenyu fa'i kan jedhu quraana keessaa maal akka inni jedhu isinitti hima. Suuraa jinniiti jira. Suuraa jinnii boqonnaa 72 lakkoofsa ayaata tokkoo kaastanii yoo laaltan maal jedha? Ayaanni tokko yaa Muhammad gareen jinnii irraa ta'an quraana dhaggeeffatanii akkana jedhaniin waa'iin natti godhameera jedhi. Nuti dhugumatti quraana dinqisiisaa dhageenye. Inni gara karaa sirriitti qajeelcha. Kanaafuu isatti amanneerra gooftaa keenyattis waan tokkollee hin qindeessinu. Kanaafiyyuu jinnoonni quraana dhagahaniiti sanaan booddee quraana kanatti amananii jechuudha. Sana booddee dubbisuu dandeessu isinii ayaata 11 irratti immoo maal jedha? Nutis nurraa gaggaariin ni jiranii. Ammas nurraa kan sanaan ala ta'antu jiru. Nuti warra karaa adda addaati turre. Kanaafiyyuu jinnoonni warra gaggaaris qabu, warra gaggaarii hin taanes qabu jechuudha. Ayaata 14 irratti immoo maal jedha? Nuti nurraa musliimonni ni jiranii. Jallattoonnis nurraa ni jiru. Kan islaamaan warri sun karaa qajeelaa barbaadanii jiru. Kanaafiyyuu jinnoota keessaatii gareen tokko musliima ta'anii jechuudha. Gareen tokko immoo jallattoota ta'anii jechuudha. Kanaafiyyuu obboloonni musliimaa jinnoota keessaatii warra quraana dhagahanii quraanatti amananidha jechuudha. Haa ta'u malee sanas ta'u kana warroonni quraanatti amananii jiran jinnoonni obboloota musliimaati jechuudha. Kanaafiyyuu baga gammaddan obboloonni jinnootaa. Wanti baay'ee nama ajaa'ibu garuu Sahih Bukaarii 38:59 irratti Abdurrahmaantu akkas jechuun gabaasee masruqiitiin akkana jedheen gaafadhee jedha. Waa'ee galgalichaa warri jinnooti quraanatti dhagaan sanaa eenyutu nabiyyitti hime jedheetu gaafate jechuudha. Sana booddee innis akkas jedhe. Abbaan kee Abdullaan akkanatti himetti mukatu waa'ee isaanii nabiyyitti himee jedha. Kun immoo nama gaddisiisa. Mukatu maal jedheeti? Mukatu jinnoonni akka isaan quraanatti amananii jiran Muhammaditti hime jechuudha. Akka hadiisa kanaatti. Jinnoonni quraanatti amanuu isaanii, jinnoonni musliima ta'uu isaanii kan Muhammaditti hime mukadha jechuudha. Kana jechuun karaa kan biraa seexanni akkuma hewaanitti gaafa dubbatte bofatti fayyadamteeti muka kana nyaachuu qabdaa jette sana Muhammaditti immoo seexanni mukatti fayyadamteeti anii fi atikkoo obbolaadha barii nu keessa sikkoo musliimatu jira kanaafiyyuu nuti hariiroo qabna hidhata qabna kanaafiyyuu nun jibbiina nuti obbolaadha jetteeni jechuu seexanni. Kanaafiyyuu har'a warri kunis by the way, Sahih Bukaarii kana 38:59 irraa akkas jedheeti 60 irratti achi darbitan yoo ilaaltan immoo Muhammed Abuu Hurayraatiin akkas jedheeti ajaje tureeyyuu. Dhiqannaa fi dhagaa naaf fidii. Dhiqannaatiif dhagaa naaf fidii. Garuu immoo lafee fi bobbaa loonii hin fidiinii. Sababni isaa lafee fi bobbaa loonii kan inni hin fidiin jechaa jiruu fi inni kun kan maaliiti? Soorata jinniiti jechuudha. Inni kun soorata jinniiti jechuudha. Ani wanti na ajaa'ibaa jiru Muhammed yeroo tokko isin obboloota eenyuuti jechaa jira? Obboloota jinniiti jechaa jira. Kana qofa miti. Mee amma immoo isinitti hima.
Hadiisa Buluug Almaram 83 irratti immoo Ibn Abbas akka gabaasetti akkas jedha dhaggeeffadhaa. Asirratti immoo seexanni yeroo isaan salaatan qaawwa hagduu isaaniitti qilleensa akka inni afuufu yeroo isaan salaatan. Mee isiniin dubbisa akkas jedha. Ergamaan Allah akkas jedhe. Isin keessaa nama tokkotti yeroo salaataa seexanni dhufee qaawwa hagduu isaa keessatti qilleensa afuufaa. Kanaan innis otoo hin dhuufiin akka waan dhuufee itti fakkaachuu danda'a. Kanaafuu yoo miirri akkasii itti dhagahame salaata isaa addaan kutuu hin qabu. Yoo sagalee dhuufuu yookiin foolii dhuufuu dhagahe malee. Albazaartu gabaase jedha. Dhagaa. Innaa asirratti immoo seexanni maal gootii qaawwa hagduu isaaniitti yeroo isaan salaatan itti qilleensa afuuftii jechuudha. I'm sorry. Muhammad yeroo kan biraa Sahih Bukhari 3295 irratti halkan guutuu seexanni funyaan keessan keessa bulti jedha. Jinniin obboleessa keessanii, obbolaa keessanii, seexanni qaawwa hagduu keessanitti yeroo salaattan isinitti afuufti, seexanni funyaan keessan keessa bulti. Funyaan keessa bulti waan ta'eef wudu'aa yeroo gootan funyaan keessan bishaan keessa cuubaatii sirriitti yeroo 3 jira afuufaatii yeroo 3 dhiqadhaa jedheen. Sababni isaa funyaan keessan keessa seexanni bulti waan ta'eef. So jarana isinitti taphatee jira. Isinitti taphatee jira dhugaa dubbachuuf. Sababni isaa isin maccaawachaa seexanaa taatanii jirtan. Maccaawachaa seexanaa taatanii jirtan. Kun ammoo ergaan kun kallattiidhumaan eenyu biraa ta'uusaa ibsa? Seexana biraa ta'uusaa ibsa jechuudha. Rabbi sinaa gargaaru. Kottaa gara Yesuus. Wangeelli maal jedha? Waaqayyotti dhiyaadhaa. Innis isinitti dhiyaata. Seexanaan immoo morma. Innis isin dhiisee hin baqata. Nama Yesuusin qabutti gaafa Yesuusin qabattan funyaan keessan keessa buluu miti. Hagduu keessanitti qilleensa afuufuu miti. Jarana. Isin obbolaa jinnii ta'uu miti. Seexanni akkasitti maccaawachaa isin godhachuu miti. Karaa keessan iyyuu hin bahuuyyu. Ol jedhee isin hin laaluuyyu. Seexanni. Gara Yesuusin kottaa. Dhugaan isinitti hima. Namoonni ani kan na gaddisiisu namoonni baay'een isaanii waan kana hin beekan. Waan kana hin beekan. Warri beekan immoo hin dubbatan. Garuu jaallattanis jibbitanis warri hin beekne dhagahaa musliimonni obboloota jinniiti jechuudha. Obboloota jinniiti jechuudha. Oduu durii kan biraatti walitti deebina. Sheer godhaa.